Somaaliyaan handaara galaana diimaa qabdurraa Itopiyaaf kenneete jedhamuun ka odeeffame soba ta'uu ministeerri dhimma alaa biyyattii Ahmad Mo'allim Faqii ibsan. Qondaalli Somaaliyaa kun odeeffannoon dhimma kana irratti tamsa'e gonkumaa bu'uura hin qabu jechuun kamisa muddee 26 bara 2024 fuula X isaanii irratti barreessaniiru. Somaaliyaan birmadummaa ishee eeguuf akkasumas dhimmoota biyyaalessaa ishee irratti iftoomina uumuuf yoomiyyuu kutannoo qabdi jedhan. Dhibdee Itopiyaaf Somaaliyaa gidduutti mudateef akka qaama furmaataatti kataa'e waliigaltee Ankaraa hordofee Somaaliyaan handaara galaanaa daldalaaf oolu qabiyyee ishee galaana diimaarraa qabdurraa qooddee Itopiyaaf kenniteetti jedhamee gabaafamuu hordofeeti ministerichi ibsa kana kan kennan. Guyyoota dura Masriitti imalanii ka turan Ahmad Mo'allim Faqii wayita ibsa gaazexeessitootaaf kennan ga'een Itoophiyaan handaara galaana diimaarraa argattu daldala irratti kan daangeffame ta'uu dubbataniiru. Akkasumas adeemsichi bulchiinsa birmaduu mootummaa Somaaliyaa jalatti akka ta'u dubbachuu isaanii miidiyaaleen tokko tokko gabaasaniiru. Ibsa ministeera dhimma alaa Somaaliyaa kanaan alatti ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti daayirektara itti aanaa dhaabbata qorannoo kata'an Dr. Abdii Zannabe waa'ee waliigaltee Ankaraa irratti akkas jedhan. Waliigalteen Moqadishoo waliin irra ga'ame Itoophiyaan karaa galaana diimaa ulaa galaanaa argachuu qofa osoo hin taane karaa garba Hindii hanga galoo galaana Edenitti daandii galaanaa akka qabaattu ni dandeessa jedhan. Qondaalli mootummaa Itoophiyaa kun waltajjii paartiin biyyattii bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa mata duree hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti fooyya'e jechuun qopheesse irratti gaaffiif deebii dhimma kana irratti gaggeeffame irratti kana dubbatan. Waliigalteen Ankaraa kun Itoophiyaan gaaffii bu'uura seeraa qabu qabdi ka jedhuuf beekamtii kan kenneedha jedhan Dr. Zannabeen. Itoophiyaan waa'ee daangaa fi naannolee qofaa haasa'uu irra darbitee waa'ee handaara galaanaaf garba Hindii akka dubbattuuf ishee dandeesseera jechuun waliigaltee Ankaraa kana jajaniiru. Waldhibdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa biyyoota lameen irra darbee gaanfa Afrikaa burjaajesse kan eegale waggaa tokko dura erga Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessiteeti. Tarkiin waldhibdee biyyoota lamaan gidduutti mudate furuudhaaf pirezidaantii dabalatee karaa aangawoota olaanoo isheetiin baatiiwwaniif yaalii taasisaa turte waliigaltee irra gahuu pirezidaantiin biyyattii Rasiib Tayyib Erdogan beeksisanii turan. Gara dhuma ji'a itti aanutti hojiirra oolmaa waliigaltechaa hordofuuf Itoophiyaa akka dhufan ka eegaman pirezidaant Erdogan waliigaltechaan seera qabeessa jechuudhaan biyyoota lamaan gidduutti nagaaf walta'iinsa fiduudhaaf tarkaanfii jalqabaa akka ta'u abdii isaanii ibsaniiru. Dureewwan biyyoota lamaanii erga waliigaltee irra gahaniin booda ibsa waloo kennan irratti pirezidaantiin Tarkii waliigaltichi biyya ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaaf ulaa galaanaa akka argatu kataayisuudha jechuun amantaa isaanii ibsaniiru. Waliigaltee taasifameen keessattuu fedhii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabduuf obboleessi koo Sheek Hasan Mahmud Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf deeggarsa barbaachisu hunda ni taasisa jedheen amana jedhan Erdogan. Akkaataa waliigaltechaan biyyoota lamaan Itoophiyaan aangoo daangaa Somaaliyaa jalatti ulaa galaanaa nageenyi isaa eegamee fi walitti fufaa akka argattuuf waliigaltee daldalaa taasisuudhaan Itoophiyaaf Somaaliyaan dhiyeenyatti akka hojjetan kaasaniiru. Kanaafis biyyoonni lamaan marii taasisuudhaan baatiiwwan keessatti xumuranii waliigalteedhaaf dhiyeessuuf wal ta'aniiru. Ibsa gaazexeessitootaaf kennan irratti kan dubbatan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad marichaan waggaa tokko darbe keessatti wal dhabdeen Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mudate furamuusaa himaniiru. Fedhiin Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf qabdu olloota ishee mara fayyaduudha. Fedhiin kunis miira walta'iinsaatiin malee shakkiidhaan ilaalamuu hin qabaatu jechuun fedhii biyya isaanii ibsaniiru. Ministeerri muummee dabaluudhaan marii ijaaraa ka Itoophiyaa fi Somaaliyaa diinummaan osoo hin taane walta'iinsaan jaalalaa fi fedhii waloon hojjechuuf qabaatu waliin gara waggaa itti aanutti ni ce'isa jedhan.